wallafa kanarra eeggachaa jirra abdiidhaan isicha waaqarra harreekaansa taaneetu fuufamne jireenyichaaf nu kan kaadhimamne harreekaansa taaneetu fuufamne jireenyichaaf nu kan kaadhimamne Saatini kanan jaallatame fuula baadurattis kanan fudhatame araaraan ol fuudhee jireenyatti geessa addunyaa jireenya Yesuustu hundeessa jaalala saatini kanan jaallatame fuula baadurattis kanan fudhatame araaraan ol fuudhee jireenyatti geessa addunyaa jireenya Yesuustu hundeessa araaraan ol fuudhee jireenyatti geessa addunyaa jireenya Yesuustu hundeessa. Oolmaa gurguddaadha kan inni naaf godhe faarfadheetani mama fancal jedhare isatu nu geessa gara jireenyatti abdii Yesuus qabna hin gammanne nuti oolmaa gurguddaadha kan inni naaf godhe faarfadheetani mama fancal jedhare isatu nu geessa gara jireenyatti abdii Yesuus qabna hin gammanne nuti isatu nu geessa gara jireenyatti abdii Yesuus qabna hin gammanne nuti miidhabdiin koo wallafa kanarra eeggachaa jirra abdiidhaan isicha waaqarra harreekaansa taaneetu fuufamne jireenyichaaf nu kan kaadhimamne harreekaansa taaneetu fuufamne jireenyichaaf nu kan kaadhimamne Yesuusuun qabu anta sarraafamu kiyyoo biyya lafaanis tasan qabamu inni ciina baasuu dhufeera waaqarra haala inni ture amma jiranarra Yesuusuun qabu anta sarraafamu kiyyoo biyya lafaanis tasan qabamu inni ciina baasuu dhufeera waaqarra haala inni ture amma jiranarra baasuu dhufeera waaqarra haala inni ture amma jiranarra nu geessa gara jireenya Yesuus nuuf wabii keenya nu geessa gara jireenya Yesuus nuuf wabii keenya markabni koo Yesuus keessa shakkiin qabu isa na gaggeessa markabni koo Yesuus keessa shakkiin qabu isa na gaggeessa nu geessa gara jireenya Yesuus nuuf wabii keenya nu geessa gara jireenya Yesuus nuuf wabii keenya markabni koo Yesuus keessa shakkiin qabu isa na gaggeessa markabni koo Yesuus keessa shakkiin qabu isa na gaggeessa 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 shakkiin qabu isa na gaggeessa